Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Appii nagaa jirtu. Har'a viidiyoo tana keessatti akkaataa Instagram irraa viidiyoo haala salphaa fi aappii tokko osoo hin barbaachifne haala saffisa qabuun itti buufachuu dandeenyu isin garsiisa. San dura garuu warri hanga har'aatti chaanal yuutuubii kiyyaaf maamila hin taane sabiskiraayipii akka gootanii maamila taatan kabajaan isin gaafadha. Yuutuuba keessan irra ni seentu. Iddoo sarchii irratti Kamaal Appii jettanii barreessitu. Isa kanaatu isinii dhufa. Sabiskiraayipii iddoo jettu tana al takka cuqaastu. Waggoon viidiyoo takka gadi isiniif dhiise battalatti akka isin bira ga'uuf mallattoo alarmii kana al takka cuqaastu jechuudha. Haala kanaan sabiskiraayipii gootanii akka irraa fayyadamtan kabajaan isin gaafadha. Gara barnootichaa har'aatti yoo deebinu Instagraama keenyarra ni seenna. Instagraama keenyarra jechuudha. Instagraamarra erga booda viidiyoo barbaanne san buufachuu barbaannu san barbaannaa jechuudha. Erga viidiyoo barbaanne san arganne fakkeenyaaf nama viidiyoo kana buufachuu barbaada. Erga haala kanaan viidicha irratti barbaanne san bira dhufne booda as dhuftanii iddoo sarara sadii kana al takka cuqaastu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Koppii liinkii bakka jedhu kana tuqxu ammas koppii liinkii kan jedhu kana isa kan al tokko cuqaastu. Kana booda as keessaa baatu jechuudha. As keessaa baatanii eessa dhaqxu? Kiroomii keessanirra deemtu jechuudha. Kiroomii keessanirra deemtu. Kiroomarra erga seentan booda iddoo bakka sarchi jedhu kanarratti save from .net jettanii barreessitan. Save dhiifama. Save from .net erga haala kanaan barreessitan booda irratti cuqaastu. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Erga haala kanaan isinii fidee booda intarza URL bakka jedhu kanarratti fiddaniiti al tokko kan reef koppii gootan san jechuudha. Bakka kanarra dhuftanii quba keessan sakandii 2 gadi qabdu. Peesti kan jedhu isinii dhufa. Peesti kan jedhu kana cuqaastu jechuudha. Sana booda ni eeggattanii haala kanaan isinii dhufa. Kunoo haala kanaan asirratti daawunlood bakka jedhu kana qofa al takka cuqaastu. Kanaan booda viidichi haala saffisa qabuu fi bareeda ta'uun bu'ee gara jechuudha. Akkuma argitan kun sakandii muraasa keessatti gubbaadhaa gad harkistanii ilaaluu bu'ee dhumatee jechuudha. Sakandii tana keessatti san booda irratti cuqaastu. Kunoo haala kanaan dhufaa jechuudha. Gara biraa yoonii fi asii dhabdan eessa arganna kan jettaniif faayil manaajara keessanirra seentu. Faayil manaajara keessanirra. Erga seentanii gara gadiitti buutanii device storage bakka jedhurra dhayitanii. Faayil manaajara keessanirra erga seentan booda yoo feetan download history kan jedhu kanarratti dha'uu dandeessanii yoo ni feetan ammoo device storage kan jedhu kanarratti yoo dho'itan ni argattu jechuudha. Device storage kan jedhu irratti cuqaastu. Kana booda gara gadiitti buutanii download bakka jedhu kan barbaaddu irratti cuqaastu. Kana booda haaluma argitan kanaan jalqaba asumarratti isinii dhufaa jechuudha. Erga dhufee irratti cuqaastaniiti ilaaluu dandeessanii kunoo haala kanaan nuuf bu'ee jechuudha. Kanaafuu haala saffisa qabuuf bareeda kanaan Instagram keessanirraa viidiyoo barbaadan buufachuu ni dandeessu. Kanaaf haala kanaa itti fayyadamaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin Kamaal Appiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahaan naaf tura.